waaqayyo farka keessa walitti buusaa. Hallelujah. Mata duree akkas jedhuun isin lallabaa isa mul'ate mul'isi. Yetagallataun gilatoo. Addunyaa keessa jiru keessatti amantoonni kennaan isaanii kenname, responsibilitiin waldaadhaaf kenname isa mul'ate sana mul'isu. Wanti itti maknu jiru, wanti irraa dhifnu jiru. Yetagallataው ኢየሱስን መግለጥ የኛ ኃላፊነት ነው። ዳሎተ ደርበ ከሰት ዳሎተ አመጅሩ ከሰት ዳሎተ ከና ገረዱረት ልፉ ከሰት ለ ለለበመ ከን ዱመነ ለለብኒ ሳከን እንጅጅረነ እን ተኮፍ ተኮ ኢየሱስ ጀዳ አሜን ሰገለ ከሰዶል ካሳት ኢየሱስ ጀዳ መገናመ ኢየሱስ ጀዳ ከናፍ አነሞ ኡምሪ ደርገጉማ ክያ ከሰት ጨራ አርገደ ከብቱ ገርጋረመ isa mul'ate kana mul'isu isa lallabameen quufamne kana lallabu hallelujah namoonni attention argachuudhaaf beekamtii argachuudhaaf hammi hubannaa isaanii akka dhagaamuuf kannaan hammi barnoota isaanii akka beekamuuf ajandaa garagaraa irratti wantoota baay'ee haasoo wantoota baay'ee dubbatu ergamni nama lammaffaa dhalateef kenname tokko akkanni lallab akkanni faarsu akkanni dubbatu keessi waaqayyo kan inni barbaadu waa'ee Kiristoos akkatti dubbatuuf nama sibira jiru qabiitii carraa argatte kamittuu fayyadamii Yesuusin lallabi jedhi tokkocha ilma isaa gaafatti dabarsitee himtu gaafa san waaqayyo hin gammada namni tokko akka saaraa raasee kanaa booda Yesuusin hin lallabaa jedhu kanaa booda Yesuusin hin himna kanaa booda Yesuusin hin dubbanna kanaa booda Yesuusin hin faarfanna kanaa booda mata dureen kenna Yesuus 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 Yesuusin jalqabna Yesuusin xumur hallelujah tajaajiltoota addunyaa fura keessatti waaqayyo kennaa garaagaraatiin isin yaame baga gammaddan mata dureen jijjiiramne qabdu ergama hin jijjiiramne qabdu ergaan kun idiitiin ta'u inta hallelujah kalatti margara kitaba Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 akkas jedha Yesus gara naannaa mandara Qisaariyaa Filiphos yommuu dhaqe namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhee bartoota isaa gaafate isaan yommus deebisanii kaan inni Yohannis Cuuphaadha jedhu kaan inni Eeliyaas kaan inni Ermiyaas yookiis raajota keessaa tokko jedhu jedhan Yesus immoo isin eenyu anaan jettu jedhee isaan gaafate Simoon Phexros deebisee ati masicha ilma waaqayyo jiraataati jedhe ameen jettani kanarratti Yesus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kan ayyaanomteedha kana abbaa koo isa waaqarra jirutu si mul'ise malee yaadni namaa foonii sitti hin mul'ifne anis sittan himaa akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha anis dhagaa hin sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara gooftummaan du'aas mootummaa waldichaa irratti humna hin godhatu hin mo'us banaa mootummaa waaqaa siifan kenna waanumti ati lafarratti hiite waaqa irratti hin hidhamaa hin ta'a waanumti ati lafarratti hiikte immoo waaqa irratti siikamaa hin ta'a jedhe galanni Yesuusiif haa ta'u gooftaan Yesuus Kiristoos ergamoota isaa walitti qabee gara mandara Filiphos Qisaariyaatti qabatee ce'e lallabni keenya inni jalqabaa Ayhuudota gidduutti lallabni keenya inni jalqabaa iddoo kitaabni seeraa itti dubbifamutti lallabni inni jalqabaa yookaan kan ganamaa Ayhuudotaa fi Fariisota gidduutti warroota waa'ee waaqayyoo beekan warroota waa'ee waaqayyoo lallabanitti har'a garuu inceena jedhe Yesuus har'a aniif isin wal qabanne gara gamaatti ceenaa jedhe garab jennaan gara Filiphos Qisaariyaa gara eessaatti Filiphos Qisaariyaa jechuun mandara wangeelli itti hin lallabamne magaalaa
itti sagaleen waaqayyoo lallabamee hin beekne. Haalli hundeeffama magaalattii Filiphos Qisaariyaa humna addunyaa dukkanaa irratti kan hundaa'e. Magaalaa Filiphos Qisaariyaa keessatti waldaa barbaadeen argattu lubni hin jiru, paastariin hin jiru, wangeelaawiin hin jiru. Filiphos Qisaariyaa jechuun maqaan isii jalqabaa Paaniyaas jedhamu. Paaniyaas jechi jedhu xaa'otii Paan jedhamurraa kan moggaafame. Molook xaa'otii jedhamutu magaalaa kana keessa jira. Magaalaan kun walumaa galatti gabaabatti humna addunyaa dukkanaatiin kan hidhamte jechuudha. Akkaataan itti magaalattiin kun hundeeffamte mataan isaayyuu mootummaa dukkanaa wajjin hidhata kan godhate. Gooftaan Yesuus Kiristoos ergamoota isaa qabatee gara magaalaa kanaa seene. Magaalaa Filiphos Qisaariyaa keessa dhaabbatee Yesuus Kiristoos ergamoota isaa for the first time yeroo jalqabaatiif gaafii isaan gaafate. Akkas jedheen. Haga guyyaa har'aatti gaafii kan na gaafattan isin. Kun maaliif akkas ta'e? Ebelu maaliif akkas ta'e? Hafuurri hamaan kun maaliif ba'uu dide? Inni kun maaliif akkas ta'uu dide? Ana gaafattu. Haa jedhee uf yaadu tokko deebisuu danda'u isaan gaafate. Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu? Eenyu jettee hordofaa jirte Yesuusiin? Mee nama isin bira jiru qabaate Yesuusiif eenyu jedhaani? Yes, waldaan kiristaanaa kana deebisuu qabdi. Maaliif akkaataan itti namoonni Yesuusin hordofan garaagara. አንዳንድ ክርስቲያኖች ኢየሱስን የሽሮ ጌታ አድርገው ነው የሚከተሉት። ኢየሱስ የሽሮ ጌታ ሳይሆን የሕይወት ጌታ። አሜን። ሊቀቅና አሜን በለኝ። አሜን። አናን ኤኑን አንጀተኒ አነ ሆርዶፍተ ጉቱማ ብዬ አለለበ ኬሰት ገሊላ ኬሰት ሰማርያ ኬሰት አይሁዶተ ኬሰት አናን ኤኑን አንጀ በረቶተ ባየ ጭጭሞ አንጣኒ አርከካሰን እሺ ያዕቆብ Ati hojii maalallee dinqii garagaraa waan hojjettuuf raajicha dinqii hojjechuudhaan beekamu Eeliyaasiin jedhu. Indiriyaas akkaataan itti barsiiftu baay'ee qulqullummaa irratti fokas gootee waa'ee qulqullummaa waa'ee waan dubbattuuf qulqullummaa jedhaa waa'ee qulqullummaatiif waa'ee mootummaa waaqayyoo waan lallabduuf Yohaannis cuuphaadha siin jedhu. Ashiyaatoo Yerusaalem yeroo yaadannoo isii dogoggortee ilaalteen yeroo ati boossu namoonni si argani. Kuni raajicha Ermiyaas isatu boo'uudhaan beekama. Kanaafuu ati raajicha Ermiyaas. Ashiyaatoo raajota keessaa tokko siin jedhu bakka wanti kee takka dinqii hojjettaa takka kana barsiiftaa takka sanjettaa waa'ee qabatamaa ta'e tokko waan hin qabneef ati raajota keessaa tokko. Baay'ee gaariidha jedheen Yesuus. Hunduma isaaniif iyyuu raayitii kenne. Deebiin kun waa'ee Yesuus ummanni maal akka jechaa jiru. Isin jechuun isin ta'uu danda'a baay'ee. Ergamoota kanneen keessa profeshinii garagaraa kan qabantu jiru as keessa. Qannaatenyaa warroonni jedhaman jiru. Hinaaftota jechuudha. Ummata Israa'el yookiin saba Israa'el mootummaa Room jalaa baasuudhaaf warroota caakkaa seenan. Hinaaftota jechuun akkaataan mootummaan Room ummata Israa'el bulchaa jiru gaarii waan hin taaneef ummata Israa'eliif bilisummaan ta'uu qaba jedhanii qabeenya isaanii, beekumsa isaanii, humna isaanii hundumaa gatanii warroota caakkaa galan jechuudha. Warroota kanatu waan hundumaa hinaaftummaa isaanii lafatti gatanii Yesuusin hordofaa jiru. Namoonni tokko immoo kan akka Phexros profeshinii gurguddaa kan qaban otoo ta'an profeshinii isaanii gatanii Yesuusin hordofanii jiru. Warroonni sadarkaa gurguddaa qaban jiru kan akka Yohaannis fa'a. Isin anaan eenyu jettu? Eneen maan bilaachuu inoo mittikkatalu. Hinaaftummaa keessan gattanii, aasaa qabuu keessan gattanii, akka mootummaa irratti aangoo gurguddaa irra jirtan gattanii warroonni anaan hordofaa jirtan ani isiniif eenyu? Who am I for you? Gaafii kana deebisuudhaaf dirqama qabda jedhaan namas bira jiru qabaate. Gaafii kana
utun deebisin tajaajilaa ta'uu dandeessa utun deebisin waldaa keessa waggaa 20 jiraachuu dandeessa gaafi haadhi Yesuus gaafataa jiru kanaaf deebii kennuun dirqama yeroo kana gaafi kana Yesuus Kristos yeroo isaan gaafatu waggaa 2 isaa wajjin jiraate jireenya waggaa 2 kana keessatti an eenyu isiniif anaan eenyu naan jettanii ana duukaa bu'aa jirtu otoma gaafi kana inni gaafataa jiru afurri qulqulluun nama tokko tuqe maaliif jennaan gaafi kun informationiidhaan hin deebi'u gaafi jalqabaa informationiidhaan deebisaniiru isaan akkana siin jedhu isaan akkana siin jedhu inni ammaa garuu face to face አሜን አትመልስም ካልተገለጠልህ አትመልስም ካላበራልህ ኢየሱስ ትራታ ጋፊ ከነ ዴቢሱዳፍ ሙልጠተቱ ሲበርባችስ ቶማሳን ጋፊ ከናን ኮንፊውዝድ ታኒ ጅራን አፍሩ ዋቀዮ ነመ ጴጥሮስ ጀደሙ ተኮቱ ገነመ ከና አፍሩ ዋቀዮ ሲያቱ አሜን አካታ ጅጅረሙ እንደንደ አምነን ከስጅጅሩ አፍሩ ዋቀዮ ሲያቱ አሜን ጴጥሮስ አቲ መሲሰ ጅራታ ilmawaqayyot jedhe amen the ultimate revelation in New Testament kananala lallabnin jiru kananala farfannan jiru wae Abraham lallabamte Yosef galle chance qabdu wae Isaac sitti dubbatame Yosef galle chance qabdu brother wae Jesus sitti lallabame inno sitti nagamu yote kotu sif kanadar rakkotu jiru waldan baradu marrajirtu wae Jesus lallabun ala carraqab the only chance malif janna barichi amma kessa jirru bara wantota garagaraatti lallabu miti nun eyyam it's not a season adunya fura keessatti warroonni ergama qabdan warroonni waamicha qabdan ofin burjaaje sina confused ofin go'ina barichi nduma jira miti tumurama jira miti already tumuramera barichi yaani waaqayyo baraduma keessatti alota wae ilmasa tokkocha lallabu duwa meyati Jesus jedalto Jesus namni mul'annis inni duma mul'ateef wantoota sadita የተገለጠለት ሰው የሚሆነው ሶስት ነገር ነግሬያችሁ ጨርሳለሁ ኢሰ ጀልቀባ እንኑማ ከቱ ጅጅራ ደቡን ዋቀዮ ሐርዳ ወልዳ ከመረቱ the heartbeat of God የልቡ ትርታ ነው ኢየሱስ ለእግዚአብሔር አናሚቲ እንኑም ትዩ ከምብራንቀብ እንኳን እኔ እግዚአብሔር ሌላ የለውም ያለው አንድ ነው እሱም ልጁ ነው እሱም ነው የሰጠ አሜን ኢየሱስ ጅራታ አሜን የተገለጠለት ሰው የመጀመሪያ የሚሆነው ማንነቱ ነው የሚቀየረው እንዴት አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ሲለው የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ብፁዕ ነህ ብፁዕ አቡነ ምናምን አችራጀል ቀብ እንዲህ ማስረዘም አይጠበቅብህ ብፁዕ ለመባል የሆነ ረጅም ቀሚስ መልበስ አይጠበቅብህ ይገለጥልህ አሜን አሜን የብፅዕናን ሹመት የጀመረው የኛ ጌታ አሜን የብፅዕናን ክህነት ለመጀመሪያ ጊዜ የሾመው ኢየሱስ ይባላል አሜን የተሾመው ሰው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው አሜን የዮና ልጅ ሆይ ምንድነው ብፁዕ ቅዱስ የሚቀድስህ የተሸጠልህ ዘይት አይደለም የነካ መንፈስ አሜን የሚቀድስህ የተነገረብህ ትንቢት አይደለም የተካፈልከው መንፈስ አሜን ብፁዕ የሚያስብልህ ዘመንን ሁሉ የኖርከው የክርስትና የልማድ ህይወት ሳይሆን የተካፈልከው የህይወት መንፈስ አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ 2 ዓመት ከ8 ወር ከኔ ጋር ስለኖርክ ነው ብሎታል አላለው ያሰባበክ ስታይል የማስተማር እንትኔን ስለተለማመድክ ነው ብሎታል ተገለጠልህ ሲፍ ኢፌ አሜን መቃሌን ጸይሁዳት ገነመከነ ሲፋይፉ አሜን ወይኔ ብራዘር ሲኤፕ ሳርገ ያለ አስጋዝ መቃጎፍታ ኢየሱስ ሲፋይፉ አሜን
mootummaa addunyaa guddaa ulfinna kiyya guddaa san gatee dhufeef sun siif ife. Nama si bira jiru tuqeeti utuu ganna qabdu jedhin utuu umuriin kee sirraa hin deemin siif